Arabaa kunniin hoolota isinuu waliin jedhaa ooltan. Hoolota isinuu waliin jedhaa ooltan. Ammallee akka hoolota isiniin jedhamu isinuma tuftaasise. Nama tokko nama komattanii qabdanii bara. Hoolota akka jedhamullee isinuma mataa keessan tuftaasisee jechuudha. Namni tokko gaafa ajandaa nama tokko keessa dhaqee jedhee keessa galees jedhu hoolaadhaan garaagarummaan qabu jechuudha. Akka hoolaa isiniin jedhan isinuma tuftaasise moo isinuuf hin taasisin. Ajanda yo jaarsi huddu jaartii dhiise isintu dhaqee iyya. Jaartii yoo jaarsaa dhiite isintu iyya. Laalaa beekan. Uhumaa ofarra siiftan. Uhumaa ofiin jechi siiftan. Namni lafaa ka'ee isiniin jedhe wayii hin jiru. Akka isiniin jedhan illee ufumaaf gootan. Mee dantaa nama birootiif bar isin bilaasha tarraba fudhattanii bar. Dantaa nama biraatiif. Balaa nama biraatiif isin arraba fudhattan. Isgaabirin isin yaadhiisu. Anammaa gara kiyyatti akka kiyyatti. Welcome lubbuu anaa dhufu. Wallaahi billaa jechuudha akka nama takkaatti jechuudha. Waa hedduu adda baafadhe. Waa hedduu jechuudha. Waa hedduu qaqqabee ilaalee. Hallelujah. Garana qabee ilaalee garana qabee ilaalee garana qabee ilaalee. Asiin kagaa arsiidha jedhanii irra lolan. Arsiidha jedhanii. Asiillaa akka arsiititti hin falmannu akka hoolota su'uudiitti falmannaa jedhan. Akka arsiitiif harargeetitti hin falmannu laa asiin ammoo akkamii harargeedhaa chaalenjii kennuu dhabee jedhan. Harargeedhaaf jimmaa akkamii chaalenjii kennuu dhabee jedhan. Asiin harargeedhaaf jimmaa akkamitti chaalenjii kennuu dhabee jedhan. Asiin ammoo gurbaan arsiidhaa dabarsinee hin kennu jedhanii irra lolan. Asiin ammoo lakki nu waa'ee arsiiti waa'ee jinni keessa hin jirru waa'ee chaalenjii jinni keessa hin jirru akka hoolota su'uudiitti falmannaa jedhan. Isinuu waliin taane dura isin mataan keessanuu wal ta'aatii falmadha. Yaa akka hoolota su'uudiitti falmachuu yaa akka ammoo arsiititti arsiidha jettanii of jala qabdanii diina ofirraa qolu yaa ammoo challenge akkamitti kutaa kudha takka kennuu dhabe jettanii lolu. Sadiin tanan keessa takka citaa kaati lola. Baramma karba akkumatti dhiifama isin gaafatu dhabne bar gurbaan. Mee akkamitti dhiifama gaafatame? Akka hoolota su'uudiitti dhiifama gaafatamu. Akka challenge kutaa kudha takka kennuu dhabe dhiifama gaafatamu. Akkamitti dhiifama gaafata? Na ajaa'iba bar. Gugurdaan kunniin ammoo taa'ee maal godha dubbii qosa taa'anii bar afaan ol baafatanii waan dubbatanii bar gastii fabananii nama ol galchanii mariisisan bar warra garaan qara bar dhibee baasee bar garaan isaanii bar birriin 500 argamtu tun akka waan jireenya haadha faaxeetii fi gonnoo jijjiirtutti kotbay akkoo tanteetitti mifatii ajjamalta jettu dayuci jaardii kiyaaraa akkoo tanteetitti mi qomaata maaltu si galche waan barbaade yoo ta'e wasaka qamashaa maaltu si galche waan barbaade yoo ta'e gadhi kun inaante jireenya kenna wayii hin jijjiirnu maan mee maal gooti mee kumni 500 Itoophiyaa maal gooti namni barkuma miliyoona takka Itoophiyaa gannaqa Itoophiyaa irra ba'an jiru miliyoona takka Itoophiyaa gannaqanii bar Itoophiyaa irra bani Dubaay dhufaa jiranii bar Itoophiyaa irra miliyoona takka gannaqanii Dinkoet deemaa jiranii bar kumni 500 yoo argatame anaamaan naa gooti asliidhaa maal gooti mee yeroo arganne maan nu gooti maan nurraa hardhisti maan nu dabal yeroo arganne bar maan nurraa dabal fooloon kuma dhibbaa isin gootan sun osoo viidiyoo wayii gallakkifame sinagalee viidiyoo wayii gallakkifame viidiyoo wayii vaaraalii ba'e waan viidiyoo lamaa sadi irratti fooloon godhamu jechuudha akka tasaatitti mar nama tokko fa yeroo alte viidiyoo tokko irratti miliyoona takka wayii falaallamee fooloo argataa jechuudha. Miliyoona takka wayii akka tasaa akka carraa jechuudha. Miliyoona takka wayii falaallamee fooloo irratti argataa jechuudha. Sinagalee miskiinaa kennuu qaba silaa miskiinotaa kennuu qaba silaa fooloo maqanaa silaa miskiinotaa kennuu qaba nyan kunoo haati shaneetun jechuudha ilmaan teessan nama 5 argitanii 5 baadhattee mardimaan isii qalamee
sinigale sibiilli garaa isii keessa uffaa isii keessa sibiilatu jira jechuudha handhuura isii keessa handhuuran qabdu handhuura keessa qalanii baasanii garaan isii kun akkanatti teeba ta'ee jechuudha teeba kana keessa akkana sibiilli keessa galee akkanatti handhuura isiitii fi mardhimaa isii gidduu sibiilli jira jechuudha sinigale akkasitti sibiilli keessa jira gaafa duraa ishii iyyitanii fi 500 akka kennuuf gootan achi as chaalenjiin sunuu maqaa isiitiin kenname mee mooraalii argattee namni biroollee akka chaalenjii kennuuf namni biroollee akka sappoorti godhu jettanii foola gootanii fakkeenyaaf gadaa istiidiyoo maqaa haadha shaneetiin kenname ishii miskiina keessa nama tokko akkaawuntii meeqa irra gubdan akkaawuntii meeqa irra gubdan haadha shaneetan namni rakkatu malee ija namaa afoo taa'ee hin bu'u guyyaa meeqa namaa gadi guyyaa meeqa teettanii arrabsitan ani sillaalutti hin jiru ijoollee isii deemtaniitiin akka waan abbaan irraa du'eetti ijoollee isii deemtanii waan barbaadan jiraan hin jirtanii akka barbaadanii arrabsaan jirtanii gidima bootta jedhaan hin jirtanii namni jaallatee gidee taa'ee booyaa jekan keefoo carqii kaleessa laayivii dhufee nu hadha laayivii dhufuun fedhu namni osoo dabartee fi osoo argate osoo qabaatee jechuudha rakkinnaa fi dadhabbinnatuuyyuu carqii kaleessaatiin hadha laayivii nama fidaa jechuudha sanirra caaleetiin ija namaa afoo teessisee nama boochisa hadho silaa osoo jireenyi taatee jette osoo abbaan manaa isii sun kabajaan bira jiraate osoo jireenya gaarii qabaatte osoo jireenya bareeddoo akka kan keetii san harkaa qabaatteeti siigalee ol deebitee ilma ofii sun jechuudha kaameraa jala ol qabdee jechuudha singalee ija keessan jala kana jala ol qabdee kaameraa isii san ijoollee ofiiyyuu laaltee hin quufne san tan ofiiyyuu waliin qoostee waliin taphattee hin quufne tan ija kaameraa afoo hadha ooltu san jechuudha kaameraa jala akkana ol deebifteetiini adabattee mana keessa bishaan kan gaarii firiijii keessaa fuutee dhuddee AC bareedaa keessa waliin tettee firaashii bareedaa irra waliin ciiftee jaarsa fi waliin gaggammaddee axxaaxxamtee jiraachuu barbaaddi jechuudha akkuma kiyya akkuma kan kee jechuudha hanqisa ijoollee shan argatte malee yookaan ammoo geettee dhala geettee jireenya geessitee ijoollee shan sun keessaan baane jechuudha rabbi fuudhee bakka takkatti shan kenneef chaalenjiin sun maqaa isiitiin kennan bar yaa Allah yaa Kariim jedhee hirriba irra dhabee jechuudha gizee kana cufe san laayivii seenee gizee asitti viidiyoo hojjedhe sanarratti viidiyoo hojjedhe yaa Allah yaa Kariim jedhee 550 gahe chaalenjii san 550 gahe akkaawuntii fudhatanii jechuudha isinii galee chaalenjii san irra hojjettanii fi ka haadha shaneetan gaafa haadha shaneetii kennamuu qaba haya kennamuu fi qaba kunooti kanallee dabalataan gargaartee irratti haa hojjettu 500 kunooti maqaa haadha shaneetiin jedhee kenne sila sunummaan nu galataa bar hoolota jedhee guyyaa san wayii isin tuffatee ba guyyaa san hoolota jedhee isin hin tuffanne bar dheengadda aarii afaanii baate malee osuma beeku malee akkasin biyyoota arabaarra jirtan biyyoota arabaarra jettanii koomentii isin barreessartan osuma beeku kabajaa teessanii fuudhe chaalenjii san 500 san kenne malee fuunye xiyyitii fuunye qabdanii irraan fuune kenne galatoomi thank you tu malaani jechuudha dheengadda dogongore sanarratti saasanitti badii dhiifama isin gaafate thank you tu malaani jechuudha jibbaa haadha faateetiif asli irraa qabdaniif deemtanii isa mata gaggommisummaa barbaachise sunimmoo leelaa xilaachaan jibbaa biraa qabdan jechuudha warra dura chaalenjii mormaa ture jechuudha warra akkamitti haadha faateetiif asliidhaa kennama jedhaa ture jechuudha haadha faateetiif aslii karaa rabbiin irraa dabarsaa irraa jijjiiramee birriin 500 tun waallee nun gootu waallee nun dabaltu